السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار كفني كبجمتو تافي جالتم تو تلمان ورمو كقالي دل الدنيا رترقمتن كبجا في جال اللي كي بكم سنجرتن اتسمبرها كقبسنين جتشا رس أوريفنو غرغراتي ولي تلي بنجرا ني كوبي سان كوبي چا من أولي قدوما كوبي كياتي تورتي غاري سنين جتشا دران درسي Godina Arsii aanaalee akka jajuu fi marti keessatti shiftonni maqaa woboo himatan garuu kan woboo bakka hin buune kan woboo hin taane ummata saamaa ajjeesaa karaa cufuun sochii ugguraa jiraachuu jiraattonni himan. Godina Wallagga Lixaa aanaalee Beegii fi Qondaalaatti daa'imman beelaa fi weerara dhibee busaan hubaatii cimaaf saaxilamaa jiraachuun dhagahame. Haati warra artistiin Gobanaa Addee Malikaa Alii Ahmad dhibee kaansarii harmaatiif saaxilamuun haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen himan. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Kamisee keessa jiran sarbamiinsa mirga namummaa isaan irratti raawwatamaa jiruuf hirmaannaa akka barbaadan gaafatan. Amma oduu bal'inaan Arsii aanaalee akka jajuu fi marti keessatti shiftonni maqaa woboo himatan garuu kan woboo bakka hin buune uummata saamaa ajjeesa karaa cufuun sochii ugguraa jiraachuu jiraattonni himan. Gareen kun hojii gaggeessaa itti aanaa Roozaartii Soodaree sukkaamsee erga maallaqa guddaa gaafatee fudhatee booda hanga yoona akka gadi lakkisiin dhageenye jirra. Gareen shiftaa kun asiin duras boosatti naannawaa akka Nuuraa Heeraa keessatti yakka wal fakkaataa raawwachuun turuun gabaafamee jira. Yeroo ammaa Adaamaa gara aanaalee jajuu fi marti socho'uun imaltootaaf sodaa ta'ee jira jedhamee jira. Woboon uummata isaa kan boqachiisu malee kan ba'aa itti ta'uu akka hin taane hoogganaan waraanicha Marroo Dirribaa irra deddeebiin dubbatanii jiru. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin shiftummaan daangaa darbee uummata nagaa irratti Oromiyaa kutaa akkaatti raawwatamaa jiraachuun irra deddeebiin gabaafamaa ture. Goota sadii dura yakkisuu kanneessaa fi saamicha garee maqaa waraana bilisummaa Oromoo daawwatu garuu waraana kan hin taane Shawaa Bahaa Boosatti naannawa Nuuraa Heeraatti dalagamaa turu hawaasa wabeeffachuun gabaasnee turre. Naannawa kanatti namoota nagaa saamuun bifa suukanneessan ajjeesuun hidhanii hiraarsuun qe'ee irratti gubuun yakka bal'ataa dhufe ta'uun gabaafamee jira. Yeroo sana booda woboon shiftoota naannawa sanaa socho'an irratti tarkaanfii fudhadhe jechuu isaas gabaafamee turre. Haa ta'u malee yakki kun ammas hin dhaabbanne. Gareen maqaa woboo dhawatu kan waraana kana hin taane kun yeroo ammaa naannawa kana gad lakkisuun gama godina Arsii aanaalee jajuu fi martii cehuun yakka asiin dura boosatti keessatti dalagaa ture irra deebiin dalagaa jiraachuu odeeffamee jira. Akka jiraattonni jedhanitti yeroo ammaa gareen kun hawaasa hidhannoo qabu hiikkachiisuu saamuu konkolaattota deddeebisaa uummataa dhaabee imaltoota ukkaamsuun maallaqa gaafachuu ajjeesuu fi yakkoota namoomaa hamaa raawwachuu itti fufee jira. Torbaanuma kana keessaa kibxata darbee konkolaattota deddeebisaa uummataa lama kan Boolee fi Abboomsaa irraa gara Adaamaa imalaa turan imaltoota guutuu waliin ukkaamsuun gara gaara Boosatitti fudhachuu himuu jiraattonni. Imaltoonni kunneen gariin gadi lakkifamuun miilaan karaa dheeraa halkanii guyyaa imaluun gara maatii kan deebi'an yoo ta'an warra qabeenya qaban jedhan tursiisuun maatiitti bilbilanii maallaqa birrii 200,000 hanga miliyoona 1 gaafataa jiru jedhaman. Torbaan sadii dura immoo garee dhumti kun hojii gaggeessaatti aanaa Roozaartii Soodaree halkanitti seenuun ukkaamsanii hanga birrii miliyoona 5 gaafatanii jiru jedhamee jira. Maatiin waan harkaa qabu walitti qabee jara kanaaf ergus hanga yoona namni kun achi buuteen isaa hin beekamne jedhu jiraattonni naannawa Boosat. Gareen kun namoota haaloo dhuunfaa irraa qabu ukkaamsee bifa suukanneessan ajjeesaa jira jedhu maddeen keenya. Yeroo ammaa kana aanaa Boosat keessatti karaan yookiin dooniin Boofaa, Awaash, Malkaa, Sa'aa, Boolee, Nuuraa Heeraa, Abboomsaa, Arbaa Guuguu, Arbooyyee fi Adaamaa gidduu sochii imaltootaaf
في الدسار في جرجلو أججان ولي قلا وهو مرو دربا نام سوراني بالسماء أرمو قباتو ملو إلاجسي تبنى يادا إبا وراني جارت كننين وراني بالسماء أرمو ورانا أمني اتبقاتو ملي كان أمة هرار فوق أنني نوفا أفسدتو أكهن كان هماني جرو حواسني غري شفتو ما كان أرتب بيسات الوقت أبو وراني جرد ديبي وامي جبراتو ري godina wallagga lixaanaalee beekii fi qondaalatti daa'imman beelaa fi weerara dhibee busaanuu baatee cimaaf saaxilamaa jiraachuun dhagahame. Suuraaleen daa'imman aanaalee kanneen itti hanqina nyaataa fi weerara dhibee busaatiin akkaan hubamanii bal'inaan marsaalee hawaasaa irratti qoqqoodamaa kan jiru wayita ta'uu rakkoon naannichatti mudatee jiru hammam gadi fagoo akka ta'e kan mul'isudha. Uummanni sababa rakkoo nageenyaan qotachuu fi makarachuu dadhabe kun yeroo ammaa beela harki namaa fideef saaxilamee jiraachuu kan ibsan maddeen odeeffannoo achirraa arganne uummanni beela isaa mudate irratti weerara dhibee busaa to'annoo alaa baheen guyyaa guyyaan harca'aa jira jedhu. Dhibee busaa nama naannichatti mudatee birmannaa dhabe kanaan kumaatamni qabamanii haala yaaddeessaa keessatti kan argaman wayita ta'u daa'imman hanga luba waldaa amantaatti hedduu wal'aansa dhabuun du'aa jiru. Aanaalee godina wallagga lixaa biroo fi godinaalee qeellam wallagga bahaa fi unnoo baddallettis dhibeen kun bifa weeraraan mudachuun to'annoo ala bahee jiraachuu wal'aansa dhabuun guyyaa guyyaan lubbuun namaa gaaga'amaa jiraachuu gabaasonni maddeen garaagaraatiin ifa ta'an ni mul'isu. Suuraaleen daa'imman beelli hubee qaama huqqatanii dhibee dandamachuu dadhabuun du'aa fi jiruu gidduutti danqamanii jiran kan haala uummanni godina wallagga lixaa aanaalee beekii fi qondaalaa keessa jiru ifatti mul'isan marsaalee hawaasaa irra bal'inaan naanna'aa jiru. Suuraaleen haala rifachiisaa hawaasichaa keessa jiru mul'isuun kunniin uummanni qe'ee magariituu hongeen wal hin beekne keessa jiraatu kun osoo uummanni garaa ittiin jabaatiin qotachuuf makarachuu danqamee beela harki namaa fideerra bu'ee jiraachuu kan mirkaneessanidha. Kanaaf ammoo rakkoon nageenya waggoota lakkoofsee fi fala dhabe sababa ijoo ta'utu amanama. Uummanni waggootaaf lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamu keessatti danqamee jiru kun yeroo beela harka namaa mudateen egereensaa yaaddoo keessa bu'ee jiru kanatti weerara dhibee busaa to'annaa ala bahee fi xiyyeeffannoo dhabeen balaa hamaaf saaxilamee jira. Weerara dhibee busaa aanaalee beekii fi qondaalatti mudate kanaan kumaatamni dhibamanii wal'aansa dhabuun miidhaa jabaa jala jiru. Daa'imman hanqina midhaan nyaataan beelarra bu'an dhibee dandamachuu dadhabuun guyyaa guyyaan lubbuun darbaa jiraachuu hawaasni naannoo fi ogeeyyii qaamaan rakkoo kana argantu ragaa bahaa jira. Dhaabbileen fayyaa qullatti hafanii qorichi wal'aansaa dhibee busaa dhabamuun daa'imman xixiqqoo hanga luba waldaa kiristaanaatti hedduun lubbuun darbaa jiraachuu odeeffannoon garasii bahan ni mirkaneessa. Gaagama hamaa sababa dhibee busaan naannichatti mudataa jiru kanaaf qaamni rakkoo uummataa kanaaf xiyyeeffannoo malu kenne hawaasa kana baraaruuf tattaaffatu dhabamuun sababa ijoo jedhu. Uummanni kun beeleffamee gargaarsa akka hin arganne dhibamee wal'aansa akka hin arganne taasifamuun miidhama seenaa keessatti argee hin beekne baachuuf dirqamee jiraachuu ragaan ni baha. Mootummaan balaa hawaasa kana mudateef xiyyeeffannoo hin laanne weerara kana dursanii ittisuufis ta'ee to'achuuf qaamolee dhimmi ilaalu qindeesse gahee hawaasaa baraaruu irraa ergamuu bahaa hin jiru. Komii irra deddeebiin hawaasaa fi ogeeyyiin damee fayyaarraa dhagahamuudha. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa gama isaatiin iddoowwan weerara dhibee busaa itti hammaatetti weerara kana to'achuuf hojiin keemikaala farra bookee busaa biifuu hojjetamaa jiraachuu fi hanqina qorichaa furuuf hojjetaa jiraachuu himan. Qaamoleen dhuunfaan hawaasa kanaaf birmachuuf tattaaffii godhan kanneen akka waldaa hakimoota Oromiyaa rakkoon godina wallagga lixaa aanaalee beekii fi qondaalatti mudatee jiru amanuuf kan nama dhibuudha jedhan. Garee waldaa hakimoota Oromiyaa aanaalee kana daawwatan keessaa tokko ta'uu kan himan Dr. Biqilaa Raggaasaa barruu gama fuula feesbuukii isaaniitiin guyyoota muraasa dura qoodaniin tajaajila tola ooltummaa waldaan hakimoota Oromiyaa qopheessa irratti hirmaachuuf aanaalee beekii fi qondaalatti imalanii dhaabbilee fayyaa garaagaraa keessatti deeggarsa yaalii barumsa fayyaa kennuu fi rakkoolee jiran adda baasuu irratti hojjetaa turani. Wanti achitti argan dhukkubni busaa hanqina qoricha dhibee busaa dhiyeessan mana yaalaaf barbaachisu dhabamuun hanqina nyaataa rakkoon geejjibaa tajaajila ambulaansii meeshaaleen laaboraatoorii fi dhabamuu fi rakkooleen aanaalee kunneen mul'atan amanuuf nama dhiba. Uummatni baay'een rakkoo hamaa keessa jira jedhu. Dhibeen mudatee hanga maatii guutuu fixutti gahaa jiraachuu uummanni aanaalee kanneenii qaama rakkoosaa baasee mul'isuuf dhabuun balaa hamaaf saaxilame jiraachuu fi uummata kanaaf karaa danda'ameen sagalee ta'uu akka barbaachisu dhaaman.
ogeeyyiin biroonis haalichi akkaan yaaddessaa ta'uu eeruun uummata kanaaf dhaqqabuun akka barbaachisu waamicha dhiyeessanii jiru. Irra dhibee busaa to'annoo ala bahee fi xiyyeeffannoo dhabe kun aanaalee beekii fi qondaalaa alattis aanaalee godina Wallagga Lixaa biroo Qeellam Wallagga Bahaa fi Bunnoo Baddalleetti akkaan hammaatee jiraachuu ragaaleen biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa dabalatee qaamolee garaagaraatiin ifa tahaa jiru. Haati warra artiistii Gobanaa Aadde Malikaa Alii Ahmad dhibee kaansarii harmaaf saaxilamuun haala ulfaataa keessa jiraachuun himame. Aadde Malikaan dhibeen isaan mudatee itti jabaachuu hordofee erga hospitaala ciisanii wal'aanamuu eegaleen torbaan jaha lakkoofsanii jiru. Yeroo ammaa hospitaala Yooyyaa kan magaalaa Adaamaatti argamu ciisanii wal'aanamaa jiraachuu kan himan Aadde Malikaa Alii wal'aansa gahaa argachuuf tumsi uummata Oromoo akka isaan barbaachisu dhaaman. Artiistiin Gobanaa wayita lubbuun turetti jireenya dhuunfaa fi maatii isaatii hir'isuun umrii isaa guutuu nama dagaagina aartii Oromoo fi fiixa bahiinsa qabsoo sabichaaf of kennee qabsaa ture ta'uun ni yaadatama. dhumarratti hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Kamisee keessa jiran sarbamiinsi mirga namummaa isaan irratti raawwatamaa jiruuf hirmaannaa akka barbaadan gaafatan. Manni hidhaa guddina addaa saba Oromoo Walloo hidhamtoota 830 ol qabatee jiraachuu kan himan hidhamtoonni siyaasaa kunniin isaan keessaa namoonni 322 hidhamtoota siyaasaa saba Oromummaa isaaniif hidhaman ta'uu himan. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin xalayaa gama OMN'if erganiin hidhamtoonni siyaasaa kun erga hidhamanii waggaa 2 guutuu akka jedhan himan. Adeemsi mana murtii hanga yoonaatti furmaata agarsiise hin qabu jedhan. Maayyuu qaamoleen mootummaa qa'ee hidhamtoota gubuun maatiin keenya akka faffaca'an taasisaa jira jedhu. Waraansa mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti adeemsifamaa ture sababeeffachuun bakkeewwan gaaga'ama siyaasaa fi hawaasummaa akkasumas diinagdee saaxilaman keessaa tokko kan taate Walloo qabata. Deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun sabboontota Walloo hedduun mana hidhaatti guuramuun gabaasaa turuun ni yaadatama. Waggoota 2 dura mootummaa federaalaa godinichaa deebisee qabachuu isaa hordofee hidhattoonni naannoo Amaaraa duula godina Wallootti bananiin sabboontota barsiisota barreessitootaa fi abbootii amantaa akkasumas artistoota Oromoo hedduu gara mana hidhaatti guuruu isaanii maatii hidhamtoota himanii turan. Xalayaa guyyaa kaleessa hidhamtoonni mana hidhaa godina saba Oromoo magaalaa Kamiseetti argaman OMN'if erganiin irrattis kan ibsame guyyaa gaafa jalqaba hidhaman deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun qabamuu fi waliigaltee siyaasa TPLF fi WBO yeroo sana taasisan wabeeffachuu ibsantu hidhamtoonni kun ta'us garuu utuu nuti mana hidhaa jirru TPLF fi mootummaan mari'atanii araaramuun dhalattoonni Tigraay sababa wal fakkaataan hidhaman hedduun hiikamaniiru kan jedhan hidhamtoonni kunniin sababni hidhamuu keenya sababa yakka qabaanneef osoo hin taane sababa Oromummaa keenyaaf akka ta'e haalota araaraa booda jiran irraa hubachuun ni danda'ama jedhu. Hidhamtoota 830 mana hidhaa sana keessa jiran keessaa namoonni 322 sababa siyaasaatiin hidhamuu kan ibsu xalayichi hanga ammaatti manni murtiillee dhimma isaanii fi ragaa qabatamaa tokko hin dhageeffatin akka jiru ibsu. Namootni dhalattoota naannoo sanaa hin taane fi ilaalchi jibba Oromummaa qaban ragaa akka nutti ba'anii fi qindeeffamaa jiraachuu quba qabna kan jedhan. Hidhamtoonni kunniin sababni hidhamuu keenyaa akka hojjannee osoo hin taane yakka hojjannee osoo hin taane waan Oromoo taane qofaaf jedhu. Mooraa mana hidhaa godina addaa saba Oromoo Walloo kana keessatti yakki sarbamiinsi namummaa isaan irratti raawwatamaa jiraachuu kan ibsan maddeen hanqina midhaan nyaataa uffannaa fi qabiinsa hin malleen hedduu hubamaa jira jedhu. Kana malees qaamoleen mootummaa maatii isaanii waliin akka wal hin agarre dhorkuuf qe'ee maatii isaanii gubuu fi dhiibbaa adda addaa irraa qaqqabsiisuun dararaa jiraachuu himatu. Dhaabbileen mirga namummaa isaan gaafachuuf yoo garas deeman akka isaan hin argine taasifamaa jiraachuu kan ibsu xalayaan kun miidhaan dhaabbilee gargaarsa adda addaa irraa isiniif dhufu saamamuu qaamolee bulchiinsa mana hidhaatiin guuramaa jira jedhan xalayichi. Xumura xalayaa kana irratti birmannaan hawaasa bal'aa fi miidiyaa akka isaan barbaachisu kan ibsame yoo ta'u sagaleen isaanii akka dhaga'amuuf namuu karaa danda'ame birmannaa akka taasisu gaafatanii jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii qophiin irraaf qopheeffadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti gamanumaan turtii gaarii.